ilaalaa paaspoortii argadheen jira jechuu barbaadetanii aroonno baay'ee nama nuffisiisa garuu haala gaariidhaan nu keessummeessanii dhugaa dubbachuu haala gaariidhaan na keessummeessanii ቢሉት በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ይዳ ashama akkam jirtan fayyaa jirtanii kabajamtoota hordoftoota keenya nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti simbira haa ga'u jechaa ta'u kabajamtoota keenya egaa har'a paaspoortii fudhachuu deema so paaspoortii kana fudhachuudhaaf jechuudha paaspoortii fudhachuun deema egaa yaada jiru jechuudha isiniif riikardii godha yaa guyyaa lama sadii gaddeebi'een tureyyuu yaa akka tasaa ta'een maqaan koo hin dhufne ture har'a garuu nan argadhee abdii guddaan qaba jirra akkam fayyaa nagaa jirtanii nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti simbira haa ga'uun sin jedha baay'een sin jaaladha baay'een sin kabaja addaan babbanne jirra yaa gaddeemina sin jechaatu jechuudha isinitti qoosaa jirra garuu nutti hin tolle ammas ta'u jechuudha garuu yaa haala immigireeshinii keessa jiru jechuudha isinifan haala xiqqoon isinif riikardii godha garuu jechuudha yaa seeran ala jechuudha immigireeshinii keessatti riikardii gochuudhaaf nama dabbara garuu engadda deemetoo kara paaspoortii 17,000 kanatti dhufeeyyuu kara waggaa tokko akkana kara ji'a 9 akkana hin ta'a dhugaan sin jedha kabajamtoota keenya kara ji'a 9 kana hin ta'a osoo naan dhufin yaa haaromsiisuuf kennee garuu ji'a 9 hin ta'a akka kinoo maanaajeriin immigireeshinii Adaamaa akka dubbatetti jechuudha rakkoon nu biraa miti rakkoon biyya alaa jira isaantu nu maxxasuu didee isa kanaaf malee sila osoo biyya keessatti kan maxxanfamu ta'e sila yeroo dhiyoo keessatti argattan ture jedheeyyuu garuu ammaan booda I think wanti hunduun sarraa dheenyaadha maal jechuudha ammaan booda yaa paaspoortiin biyya keenya keessatti akka maxxansifamu akka oomishamu dubbatee jira anyways isa kana immoo jechuudha mee waliin laalli jechuu barbaaditanii egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkasumas inni biraa immoo akkuma isin jedhu kabajamtoota keenya warreen biyya Dubaay deemtan akkasumas immoo Dubaay warreen tanaan dura deemtanii waggaa 3 waggaa 2 hojjettanii dhuftan afaan Arabiffaa beektan qulqullina dandeessan daa'ima qabuu dandeessan akkasumas immoo daa'ima qabuu qulqullina akkasumas midhaan hojjechuu dandeessan egaa kabajamtoota keenya karaa keessatti na dubbisaa warreen Saawudii illee deemuu barbaadu Saawudii jechuun karaa duraan wanni isin hin galle tokko kabajamtoota keenya ani duraan karaa mootummaatiin osoo hin ta'in jechuudha karaa seeraan ala jechuudha lammiileen keenya garas deemanii turan garuu mootummaan ofuma isaatiin jechuudha seera baasee ta'u dhugaan isin jedha seera baasee ta'u seeraan mootummaan agreement yookaan immoo waliigaltee mootummaa Saawudii wajjin uumee jira mootummaa Saawudii kana wajjin oga uume booda karaa nama 400 kanan barbaade ramada kanaaf jechuudha ramada kanaaf tsoomiin musliimaa seenee jira isa kanaaf nama 400 barbaade jedhee jira mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Saawudii waliigaltee uumanii jira isin galee so isa kana ilaalchisee maal jechuu barbaadatan warreen Saawudii deemuu barbaade kan afaan Arabiffaa hin dandeenye warreen haaraa taatan duwwaa 920177982 haaloonaan jedhaay jechuu barbaadatanii insin jedha qaxaleewwan kiyya akkasumas warreen Saawudii Dubaay deemuu barbaade warreen afaan Arabiffaa beektan tanaan dura deemtanii turtan maal jechuu barbaadatanii haaloonaan jechuu hin dandeessan karaa WhatsApptiin nattaasa'uu hin dandeessanii jechuu barbaadatan akkasumas immoo warreen Saawudii deemuu barbaadan yaa akkuma beekaa argate ulaagaalee barbaachisaa COC'n barbaachisaa paaspoortiin barbaachisaa mattaawoqiyaa hin barbaachisaa mattaawoqiyaa warra keessanii hin barbaachisaa isa kana kan ashaaraa hin kennitanii karaa mootummaatiin jechuudha isin galee wanjalarraa naxaa ta'uu keessan jechuudha kan agarsiisu mootummaa ashaaraa hin kennitan jechuudha isa kana jechuu barbaadatanii mee yaada jiru egaa kabajamtoota hordoftoota keenya amma isinitti agarsiisaa amma ka'uufan taa'amanan jira egaa buna dhugeetan jira amma sa'aatii 6 buna dhugeetan jira nan deema jechuudha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja qaxaleewwan kiyyaa horaa ቢሉት በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ይዳ ashama jirra jirtanii kabajamtoota keenya nagaa jirtanii fayyaadha
Egaa har'a magaalaa Adaamaan ture immigireeshinii magaalaa Adaamaa jechuudha. Paaspoortii kiyya fudhachuudhaaf kara ji'a 9 kana immoo akkanatti fudhateeyyuu kara ji'a 9 natti fudhatee har'a ganaa fudhachuu kiyya akkuma argaa jirtanii ilaalaa paaspoortii argadheen jira jechuu barbaadetanii aroonno baay'ee nama nuffisiisa garuu haala gaariidhaan nu keessummeessanii dhugaa dubbachuu haala gaariidhaan na keessummeessanii isa kana jechuu barbaadetanii amma kara magaalaa Mojoon deemaa jira. Kiyya kara magaalaa Mojoon deemaa jira. Egaa kara naannoo sa'aatii 12 ta'ee jira amma. Konkolaataan eeggachaa jira jechuudha. Isa kana jechuu barbaadetanii viidiyoo walitti isinii qindeessatan isiniif gadhiisa. Addaan babbannee jira qaxaleewwan kiyya. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja horaa bulaayi. Galgala walaa agarru isinifan gadhiisa. Naa isa kana nagaan naa jedha. Jechuu barbaadetanii yaadni jiru information jiru jechuudha. Ndoom jechuudha. Hin turre hatattamaan na keessummeessanii waa'ee keessummeessuu ilaalchisee baay'ee dhugaa isin jedha. Immigireeshinii Adaamaa galata guddaa argadhaayi baay'ee galatoomayi na keessummeessanii jiranii isa kana jechuu barbaadetanii baay'een isin jaaladha isin kabaja. Isa kana karaa uummata baay'eetu jira agartanii akkuma argaa jirtan uummanni dhaabbatee jira. Namni Itoophiyaa keessa taa'uun barbaadu waan ta'an hin beeku. Namni biyya Arabaa, namni biyya Ameerikaa jiru garuu kara Itoophiyaa galuuf, namni biyya Arabaa jiru immoo kara Itoophiyaa galuuf halkanii guyyaa hin bu'an. Namni as jiru immoo jechuudha kara biyya Arabaa abeet fedhii uummata keenya baay'ee nama dhugan isaan nama dhiba dhugaan isin jedha. Wanta nagarre tokko yegidda oga arganii booda jechuudha. Arganiitoo jechuudha. Arganiitoo illee oga as dhufanii Itoophiyaa dhufanii booda illee jechuudha hin jiilan. Deebi'anii deeman jechuudha. Anyways akkana jechuu barbaadetanii horaa bulaa baay'een isin jaaladha isin kabaja. Nagaan naa jedhaayi. Warreen chaanaalii kana haaraa taatan subscribe, share, like godhaayi. Akkasumas immoo yaada jiru karaa keessatiin nagaafadhaayi. Akkasumas warreen chaanaalii bitachuu barbaadan immoo warreen chaanaalii bitachuu barbaadan karaa keessatiin na dubbisaayi kan monetizii ta'e jechuudha.